Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lama boodaatiin hulaa galaana Hormuz akka bantu beeksisuudhaan haldureewwan Iraan gaafattu Ameerikaan guutuu baannaan ammas dhukkaamni kan itti fufu ta'uu beeksifte. Gama biraatiin ammas Ameerikaa fi Iraan gara birootiin waraanaa jalqabuun ibsame. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa xiyyaara bal'aa Iraan irratti raawwataa ture torban lamaaf dhaabuu fi Iraan wajjin waliigaltee dhukaasa dhaabuu biyyoota lamaanii irra ga'uun isaa kunis injifannoo Ameerikaatii jechuudhaan dubbachuun dhagahame. Kunis dubbii biraa fiduun himame bal'inaan dhiyeessina. Eega waliigalteen dhukaasa dhaabuu torban lama Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamaa ja'ameen booda ammas baay'ee galeessaa keessatti waraanni kallattii biraatiin banamuun ibsame. Kunis Israa'el waliigaltee kana mormuun ibsame bal'inaan dhiyeessina. Kooriyaa kaabaa misaa'ila pilaastikii lama gara Jaappaanitti darbachuun dhagahame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma isinitti himne hanga footootu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduu taasisa. Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaaf taasifamuun booda duree murtaa'ee yeroo daangeffameef Tonileen hulaa galaanaa Istireet Hormuz karaa nageenya qabuun keessa dabru akka danda'amu beeksifte. Garuu dureewwan tarraan guutamuu baannaan marsaa waraanaa biraa akka jalqabu beeksisuun dhagaadhe. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachin akka ibsetti tarkaanfiin tun ibsa mana marii nageenya biyyaalessaa olaanaa irraa kan bakka bu'e ta'uu ibse. Torban lamaaf qindoomina waraanaa Iraaniif daangaa teeknikaa ilaalcha keessa galchuun hulaan galaanaa Istireet Hormuz keessa dooniiwwan kamuu nagaan akka dabran taasifnaa jechuudhaan ibse. Ibsa ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Aragaachin waabeffachuun miidiyaan Aljaziiraa akka gabaasetti Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaa fudhachuun waliigalteen Ameerikaa waliin irra gaame hordofuun haleellaan liqicha Iraan irratti taasifamuuf ture tarsiima hulaa galaana Istireet Hormuz deebisanii banuuf taasifame dhaabbachuu hordofe fedhinnaadhaan torban lamaaf akka bantu hayyamtee jiraachuun ibsame. Mariin itti aanu ammoo Paakistaan Islaamabaad keessatti akka eegalamus eegamaa jiraachuun ibsamee jira. Baddi marii nageenya biyyaalessa Iraan ibsa baaseen dhukaasa dhaabuun kun halduree irratti kan hundaa'e ta'uu ibsuudhaan haleellaan Iraan irratti raawwatamu yoo dhaabbate humnoonni hidhattoota keenya hojii ittisaa isaanii ni dhaabu jechuudhaan akkasumallee mariin gama Ameerikaatiin amantaa guutuu qabaachuu baatullee dogongorri kamuu deebii humna guutuu ni argataa jechuudhaan akeekkachiisuun ibsame. Aljaziiraan chaanaalii Israa'el 12 waabeffachuun akka gabaasetti Iraan dhukaasa dhaabuun gara Libaanoositti akka babal'atuuf dhiibbaa taasisaa jirti jechuudhaan himatte. Kunis Iraan dhiibbaa biroo Libaanos keessaa nutti dhufa jechuudhaan yaaddoo qabaachuun ibsame. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun waliigalteen dhukaasa dhaabuu torban lama Ameerikaa fi Iraan tanatti kan hin gammanne yoo ta'u, Netanyahuun ibsa kanneen waliigalteen dhukaasa dhaabuu torban lama Ameerikaa fi Israa'el Libaanos ilaallatu jechuudhaan dubbate. Manni marii nageenya biyyaalessaa Iraan marii tana akka qaama tattaaffii biyyaalessaa bal'aa ta'etti ilaaluudhaan hooggansi Iraan tokkummaa fi deeggarsa cimaa akka agarsiiftee jira. Adeemsi kun waraanni amma jiru xumuramuu isaa akka hin agarsiifne hubachiisuudhaan kana malees ammoo Iraan Ameerikaa waliin waliigaltee dhukaasa dhaabuu kan mallatteeffamuu danda'u qabxiileen Iraan tarreessite 10 yoo guutaman qofa ta'uu beeksiftee jirti. Qabxiileen 10 tarreeffaman keessaa muraasni waraannii fi haleellaan bu'uuraalee misoomaa Iraan irratti raawwatamu guutumatti dhaabbachuu akka qabuu fi qoqqobbiin Iraan irratti kaa'amee ture hundi kaafamuu akka qabu akkasumallee wabii guutuu argachuu akka qabanii fi deeggarsa deebisanii ijaaruu qabuu fi hasaaraa waraanni Ameerikaa fi deebbeenyaa kafaluu yoo danda'e qofaa jechuudhaan deebisan. Pireezidaantiin Ameerikaa haltureewwan dhiyaatan kana mara fudhachuu baannaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamu akka hin jirre jala muruudhaan manguddoota biyyoota kanneenii Paakistaanitti beeksisanii jiraachuun ibsame. Gama biraatiin ammoo pireezidaantiin Tiraamp haltureewwan dhiyaatan kanaaf deebii akkamii kan kajuu fi Tiraamp haltureewwan kana hunda yoo fudhachuu baate maaltu dhiyaata kajuu odeeffannoo teenya itti aantuun dhiyeessina. Iraan nagaadhaan Istireet Hormuz akka bantu haldureen dhiyaate hordofuudhaan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa kanneen murteen tun kan murtaa'e gaaffii manguddummaa ministeera muummee Paakistaan Shehbaaz Shariifii fi Fiildi Maarshal Asiim Muniir haleellaa kana dhaabuuf dhiyeessan hordofuudhaan Ameerikaan injifannoo argatte gara mariitti fiddee jechuudhaan beeksise. Tiraamp akka jedhutti Ameerikaan hulaa Hormuz tana bansiisuudhaaf yeroo isaatiin lama qofti naftutti manguddummaa dhiyaate fudhachuun Ameerikaan haleellaa cimaa Iraan irratti raawwachuuf qophooyte oolchuudhaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu torban lamaa taasisuudhaan Iraan illee ammoo Istireet Hormuz nagaan akka bantu taasifamee jiraachuun ibsame. Pireezidaantichi dabaluudhaan akka jedhutti tarkaanfiin kun dhukaasa dhaabuu biyyoota lamaanii ta'uu ibsuudhaan Ameerikaan galma waraana isii gahaatiin galmaan ga'uu isiitii fi waliigaltee murteessaa Iraan waliin nagaa waaraa fiduutti dhiyoo jiraachuun ibsatee jira.
Iraan irraa furmaata qabxii kudhanii argachuuf marii kan mijjatu ta'uu kan agarsiise Tiraamp garaagarummaa kanaan dura ture caalaa isa waliigaltee irra gahamuu fi yeroon xumuramee torbaan lama waliigaltee kana ifatti xumuruu fi hojiirra oolchuuf akka gargaaruus ibseet jira. Pirezidaantichi ibsa isaa keessatti Ameerikaanis ta'ee baajjiddu galeessaaf rakkoo yeroo dheeraa ture kana furuuf dhiyaachuun isaa kabaja guddaa akka ta'etti cimsee dubbate. Iraanis yaada dhukaasa dhaabuu torban lamaaf yaadame kana karaa hoogganaa olaanaa isii Mojtabaa Khamenei ifatti raggaasiftee jira jechuudhaan gaazexaan New York Times gabaasetti jira. Karoorri Iraan qabxii 10 keessa qabu Waashingtan sagantaa badhaadhinaa yuuraaniyeemii Teheraan fudhatte qoqqobbii hunda akka kaaftu kan gaafatte hoggaa ta'u ibsa miidiyaalee mootummaatiin baheen manni barii nageenya biyyaalessaa olaanaan Iraan waliigaltee torban lama Strait of Hormuz akka eeguu fi akkasumallee sagantaa badhaadhinaa yuuraaniyeemii isii fudhatte qoqqobbii kallattii fi alkallattiin irra kaa'ame hundi akka kaafamus gaafattee jiraachuun ibsame. Iraan karoora isii biyya manguddummaa seente Paakistaaniif akka ergitetti gaabiiwwan ijoo biroo kanneen akka loltoonni Ameerikaa baajjiddu galeessaa keessaa akka ba'anii fi haleellaan Iraanii fi michoota isii irratti raawwatamu akka dhaabbatuu fi qabeenya Iraan dhorkame gadhiifamuu fi waliigalteen kun marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif dhiyaachuun dirqama ta'ullee hubachiifte. Manni marii nageenya biyyattii murtee kanaan waliigalteewwan kunneen seera addunyaa jalatti dirqama kan taasisuu fi uummata Iraaniif ammoo injifannoo dippiloomaasii guddaa akka ta'e ibsatee jira. Dubbiin ijoon Iraan dhiyeessite keessaa tokko ulaa galaanaa Strait of Hormuz ammas to'annoo Iraaniin akka hoogganamuu fi Ameerikaan kasaaraa waraanaa fiddeen beenya akka kafaltu kan gaafatte hoggaa ta'u pirezidaantiin Ameerikaa waan fudhatu miti jechuudhaan ammas lolli jabaan torban lama booda Ameerikaa fi Iraan jidduutti haaroomaan yaaddoo guddaa idil addunyaa ta'u xiinxaltoonni siyaasaa himaniiti jiru. Gama biraatiin ammoo Ameerikaa fi Iraan kallattii biraatiin waraana jalqabuun ibsame. Kunis eega waliigalteen ja'ameen booda ta'uu isaati. Odeeffannoo teenya itti aantuun kan dhiyeessinu ta'a. Eega waliigalteen dhukaasa dhaabuu torban lama Ameerikaa fi Iraan jidduutti taasifamee ja'ameen booda baajjiddu galeessaa keessatti waraanni kallattii biraatiin itti fufuun himame. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu torban lama Ameerikaa fi Iraan Israa'el kan ilaalanne jechuudhaan mufii qabaachuun ibsame. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun waraanni biraa itti fufa jechuudhaan beeksise. Kunis guyyaa irraa waajjirri ministeera muummee Israa'el waliigalteen dhukaasa dhaabuu torban lama Libaanusin ilaallatu jechuudhaan guyyaa irraa haleellaa cimaa Libaanusitti raawwatamuun dhaga'ame. Waajjirri ministeera muummee Israa'el ibsa baaseen Iraan hulaa galaanaa Strait of Hormuz hatattamaan kan bantuu fi weerara Ameerikaa Israa'el akkasumas biyyoota naannichaa irratti raawwattu kan dhaabdu yoo ta'e Israa'el weerara Iraan irratti raawwattu torban lamaaf dhaabdullee garuu haleellaa Libaanus irratti raawwattu kan itti fuutu ta'uu ibse. Miidiyaan Al Jazeera chaanaala Israa'el 12 waabeeffachuun akka gabaasetti Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu kun Libaanus kan weerara waraanaa Israa'eliin midhamaa jirtu akka dabalatu gaafachuun isii ibsameeti jira. Kunis ammoo Iraan waliigaltee tana keessa Libaanus seenuu kan qabdu hoggaa ta'u akka ibsa Iraanitti ta'uusaati. Iraan dhimma dhukaasa dhaabuu kana tasgabbii naannichaa regional de-escalation walii wal qabsiisuuf carraaqqii isiin gochaa jirtu agarsiisa jechuudhaan kan gabaafame hoggaa ta'u Israa'el ammoo Iraan kana booda yaaddoo niikuleeraa misaa'ilaa fi shororkeessituu akka hin taaneef carraaqqiin Ameerikaan gochaa jirtu ni deeggarraa jechuudhaan ibsa baaftee beeksifte. Ta'ullee garuu akka Israa'el ibsitetti odoo hin taane Iraan yeroo ammaa kana meeshaa waraanaa niikuleeraa akka hin qabne ibsuun dhaga'ame. Kanumaan wal qabatee Iraan Libaanus Huutii fi waraanni Hizbollaa michooma cimaa fi hidhata jabaa kan qaban yoo ta'u tarkaanfiin Israa'el waraana kanarratti fudhattu gama tokkoon Iraan kan tutuqu hoggaa ta'u ammas gama kanaan Iraanii fi Israa'el dhiyootti waraana jalqabuun Ameerikaan ammoo gara Israa'el goruun waliigaltee torban lamaa ja'amee fashalaa'uu akka danda'u xiinxaltoonni siyaasaa waraana baajjiddu galeessaa ibsaniiti jiran. Gama biraatiin waraanni biraa biyyoota Awurooppaa fi Kooriyaa kaabaa jidduutti jalqabuun dhaga'ame. Odeeffannoo teenya itti aantuun kan isin biraan geenyu ta'a. Kooriyaan kaabaa misaa'ila baalaastikii lama gara Jaappaanitti darbachuun dhaga'ame. Guyyaa irraa Ebla 8 bara 2026 Kooriyaan kaabaa misaa'ila baalaastikii lama furguiste jechuudhaan waraanni Se'ool kan gabaase yoo ta'u gaazexaan Royaa Niwus akka gabaasetti Kooriyaan kaabaa misaa'ila dacha'aa lama gara dachee Jaappaanitti furguisuun aangawoonni Jaappaan akeekkachiisa hatattamaa akka kennanii fi naannoo qilleensatti dhiyeenyaan akka hordofan taasisee jiraachuu beeksise. Akka miidiyaaleen Jaappaan ibsanitti Project Raayilonni kun kallattii kaaba Jaappaanitti odoo deemaa jiranii kan argaman hoggaa ta'u hanga ammaatti miidhaan qaamaa irra ga'e kan hin mirkanoofne ta'uun ibsameeti jira. Mootummaan Jaappaan jiraattonni qajeelfama nageenyaa akka hordofanii fi hanga danda'ametti mana isaanii keessa akka tursiifaman kan dhaame hoggaa ta'u ministeerri ittisaa Jaappaan michoota naannoo waliin qindoominaan misaa'ilota kana hordofuu fi balaa dhufuu danda'u kamuu madaaluuf hojjechaa jiraachuu beeksise. Taateewwan kun kan mudate wayita Kooriyaan kaabaa yaalii misaa'ilaa fi sochii waraanaa hordofuun naannichatti
wallabdeen cimaan uumametti hoggaa ta'u hawaasni addunyaa akka if eegan yaamicha dhiyeessuun itti fufee jiraachuun himame. Kooriyaan kaabaa tarkaanfiiwwan kaka'umsaa akka dhaabduu fi wallabdee hir'isuuf marii akka gootu kan gaafatamte yoo ta'u hangafoonni tarkaanfii gosaa misaa'ilota furguufaman irratti odeeffannoo dabalataa waan kennaniif ammas odeeffannoon dabalataa kennamuu baatullee odeeffannoon dabalataan kan namaa jaameeti eegama. Addunyaan gara waraana sadaffaatti deemaa jirti jaamee kan sodaatamu hoggaa ta'u Kooriyaan kaabaa yaamicha nagaa misaa'ila pilaastikiitiin deebii kan laattee fi Venezuelaa fi Kooriyaan kaabaa ammas jeequmsa keessa galuun mul'ate. Mootummaan Kooriyaa kaabaa yaamicha nagaaf dippiloomaasii Kooriyaan kibbaa dhiyeessite qoffisuun kan mul'ate hoggaa ta'u yaalii misaa'ila baalaastikii marsaa lama akka gaggeessu himameeti jira. Akka waraanni Kooriyaa kibbaa jedhutti immoo Kooriyaan kaabaa dirqama misaa'ila fageenya gabaabaa hedduu bulchiinsa Wonsan irratti kan furguursite hoggaa ta'u sa'aatii muraasa booda immoo deebisanii misaa'ila biraa fageenya kiiloomeetira 700 ol qabu gara galaana bahaatti dhukkaasu ibsite. Tarkaanfii tasaa kun kan fudhatame pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Lee Jae-myung hariiroo Kooriyaa kaabaa waliin qaban idileessuu fi wallabdee hir'isuuf fedhii qaban erga ibseen booda guyyaa tokkoon booda hoggaa ta'u haa ta'uti malee ammoo intaltonni Kooriyaa kaabaa tattaaffiin Kooriyaa kibbaa kanaan yaada ogummaati jechuudhaan erga ibsaniin booda Kooriyaan kaabaa yaamichaa fi tattaaffii Kooriyaa kibbaa kana kuffisuun dhaga'ame. Keessumattuu misaa'illi guyyaa irraa dhukkaafame inni lammaffaan tarkaanfii sirrii hin taane hordofee kan raawwatame yoo ta'u xiinxaltoonni waraanaa Jaappaan fi Kooriyaa kibbaa sirna ittisa misaa'ilaa jalaa miliquuf kan qophaa'e ta'uu mala jechuun yaaddoo qaban ibsaniiti jiran. Taateen kun haala nageenya bahaa giddu galeessaatii fi haala nageenya bahaa Eeshiyaa daran hammeessuu akka danda'uu fi Ameerikaa fi michoonni isii haala kanatti dhiyeenyaan hordofaa akka jiran ibsameeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan addamaatti simbiraan gahaa turre turtii gaarii.